Macaafa qulqulluu keenya keessaa waa'ee 666 bakka tokkotti qofa arganna. Sababii kanaaf 666 kana jechuun maal jechuu akka ta'e hiikaa itti kennuuf yeroo baay'ee nama rakkisu. Maaliif iddoo 10 iddoo 15 deemuun hin barbaachisu jechuudha. Bakkuma tokko jira waan ta'eef bakkuma sanarra dhaabbannee hiikaa isaa barbaanna waan ta'eef. San dura garuu isin akka keessanitti 666 maalii kan jedhu akkasiin yaadanaaf kennitan nan barbaada. Macaafa keenya keessatti bakki nuti itti argannu mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irratti. Boqonnaan 13 mul'anni Yohaannis lakkoofsuma 18 qaba. Lakkoofsi inni xumuraa waa'ee 666 kana maqaa dhaheeti deebi'a jechuudha. Kanaafiyyuu 666 kun waa'ee isaa qorachuu yoo barbaanne mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 qayyabachuu dhumatu nu barbaachisa jechuudha. Bakka biraa deemuu nu barbaachisa jechuudha. Akkas jedha. Kana keessatti ogummaan hin barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabbatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666. Bakka biraatti macaafa keessatti waa'ee 666 argitan. Bakki itti jiru lakkoofsi kun bakki itti maqaan dhahame as kana qofatti jechuudha. Tarii waa'een isaa maqaa dhahameera ta'uu danda'a bakka biraatti. Kallattiidhaan garuu 666 bakka kana qofa jira. Sanuu lakkoofsa bineensichaa jedhameeti maqaa dhahameeti jechuudha. So, an ilaalcha 3-4 ta'an namoonni kan qaban sinitti hima. San booddee isinoo akka keessanitti maalii kan jedhu akkasinitti himtan barbaada. Reakshinii keessan hin barbaada jechuudha. Sanarra dhaabbadhee garuu macaafni qulqulluu maal jedhaa kan jedhu itti aansee yaada isiniif qooduu waan barbaaduuf jechuudha. Galatuma hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Inni jalqabaa namoonni qubee laatiniif lakkoofsa kennuudhaan sana booddee lakkoofsa sana immoo jaan baay'isuudhaan maqaawwan garaagaraa 666tti geessaniiru. Fakkeenyaaf kompiitara jechuudha. Kompiitara 666tti geessaniiru namoonni. By the way kuni teknooloojii wajjiniin waanuma hunduma wal qabsiisuun jibba teknooloojii qabaachuun gowwummaa natti fakkaata. Maaliif jennaan teknooloojiin bu'aa dhalli namaa saatii kana irraa argachaa jiru isa guddaadha. Wangeela illee lallabuuf taanaan jechuudha. Isin galee so mee kompiitarri akkamittiin 666 akka isaan fidan isinitti argisiisa. Achi booddee lakkoofsi 1 hanga 36tti jirullee 666 dhufa walitti yoo ida'amu lakkoofsa sanallee 666 jedhanii jirani. Kanuma hojii wal qabatee ammoo yeroo ilaallu magaalli beekamaa wayii tokko 666 dhufa. Akkaataa herreega sanaan jechuudha. Sana isinitti hima. San booddee iskoolaaronni bebbeekamoon macaafa qulqulluu keessatti seenaa pirootestaantiizimii keessatti keessumaa kan lafa kaan ammoo ammas lakkoofsi kan biraanis jira. Sanas isinitti hima jechuudha. Malumaatti jechuudha. Amma kompiitarri akkamitti 666 dhufee kan jedhu isa sana isiniif ibsuun barbaada. Jalqaba wanti hubachuu qabdan iddoo kanatti qubee laatiniif lakkoofsatu kenname. Innis aan tokkoffaarra jira tokko, baan lammaffaarra jira lama, caan sadaffaarra jira sadii, daan arfaffaarra jira afur, akkasumatti itti fufa. Zeddiin 26ffaarra jira 26 jechuudha. So, amma egaa kompiitara kan jedhu kana barreeffanna. Kompiitara jechuudha. Computer. Okay, computer. Nashi. Caan lakkoofsa sadaffaarra jira. Kanaafiyyuu 3 baay'isuu 6. Walqixa taa'ame 18. Okay. Oon meeqaffaarra jira? Oon 15ffaarra jirti. 15 baay'isuu 6. Hundumaa 6 baay'isuu jechuudha. Walqixa ta'a 90. Okay. Emmiin meeqarra jira? 13 irra jira iddoo kana. 13 baay'isuu 6. Walqixa taa'ame 90. 78. 78 jedhee kun 78. Okay. Piin meeqarra jira? Piin 16 irra jira. 16 baay'isuu 6. Walqixa taa'ame 96. Okay. Yuun meeqarra jira? 21. 21 baay'isuu 6. Walqixa taa'ame 126. Okay. Tiinoo meeqarra jira? 20. 20 baay'isuu 6. Walqixa taa'ame 120. Okay. Iinoo 5ffaarra jira. 5
baay'isuu 6 wal qixa meeqa? 30. R'n no? R'n 18 irra jira. 18 baay'isuu 6 wal qixa meeqa? 108. Okay. Isaan kana walitti daana jechuudha. Isaan kana walitti daana. Warreen mana 10 ta'an akkasittiin idaana. 8 duwwaan 8, 8 fi 8 16, 16 22, 22 6, 28, 28 duwwaan 28 duwwaa 28 fi 8 36. 6 meeqa qabna? 3 qabna. 3 fi 1 4, 4 fi 9 13, 13 fi 7 20, 20 fi 9 29 fi 2 31 fi 2 33 fi 3 36. 6 ammas 3 qabna ammas. 3 kanaa fi 1 4, 4 fi 1 5, 5 fi 1 6. Meeqa dhufe jechuudha? 666. 666. Okay. Kanaafiyyuu kompiitara 666 jechuudha. Kun dogoggora obboloota. Maaliif dogoggora ta'a? Sababni isaa sababa lama qofa sini. Tokko akkaataa kanaan yoo herreegni kun sirriidha ta'e qubee laatiniitti lakkoofsi kenname kanaan 6tiin baay'isuutu fudhataanan waan hedduutu 666. Lammaffaan immoo sijjammar macaafni qulqulluun maqaa namaaf dhaabbata jedhee kun immoo maqaa kompiitaraati. Nama wajji walitti dhufu jechuudha. Even herreegni kun sirriidha taanaan waan biraan isinitti hima. Herreegni kun sirriidha taanaan dogoggorri kan biraan uumamuu danda'u maal isinitti fakkaata? Mee dogoggora kan biraa tokko herreegni kun kan inni uumsuun isinitti hima. Herreegni kun dogoggora inni uumsu magaala baay'ee bareedduuf beekamtu taate magaalaa New York. Magaalaan kun magaala beekamaadha. Beektolee mayaadha. So, New York kana akkaataa amma baay'isne kanaan yoo baay'isne 666. Akkamitti? Okay. Listen me. Inni meeqa irra jira? 14 irra jira kun. 14 baay'isuu 6. Wal qixxaa meeqa? 14 baay'isuu 6. 84 asitti barreeffanname. 84. Okay. Iin meeqa irra jira? 5 baay'isuu 5 irra jira. 5 baay'isuu 6. Wal qixxaa meeqa? 30. Okay. W meeqa irra jira? 23. 23 baay'isuu 6. Wal qixxaa meeqa? 138. Okay. Y kun meeqa irra jira? 25. 25 baay'isuu 6. Wal qixxaa meeqa? 25 baay'isuu 6. 150. Okay. O meeqa irra jira? 15 irra jira. 15 baay'isuu 6. Meeqa ta'a walitti? 90. Okay, 90. R'n meeqa irra jira? R'n 18 irra jira. 18 baay'isuu 6. Wal qixxaa meeqa? 108. Okay. K meeqa irra jira? K meeqa irra jira? 11. 11 baay'isuu 6 meeqa? 66. Okay. Isaan kana walitti daala. 4 fi 8 12. 12 fi 8 20. 20 fi 6 26. 6 lama qabna. 2 fi 8 10. 10 fi 3 13. 13 fi 3 16. 16 fi 5 21. 9 wajjin 30. 30 fi 6 36. 6 barreeffannee meeqa qabna? 3 qabna. 3 fi 1 4 4 fi 1 5 5 fi 1 6. Okay. Kanaafiyyuu magaalaan kunis maal ta'e jechuudha akka herreega kanatti sirriidha taanaan magaalaan New Yorkis 666 ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu asumarra dhaabbannee herreegni kun maal miti jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Ulaagaa macaafa qulqulluuti. Okay. Kanaafiyyuu dogoggoraa jechuudha. Sorry, reactionii keessan hin barbaada jecha conclusionii kennaan jira waan ta'eef sirrii miti. Isin sirriidha jechuu dandeessu. Isin galee isin sirriidha jechuu dandeessu yookiin ilaalcha keessan naan gahuu dandeessu. Okay. Inni itti aanu lakkoofsa tokko hanga 36 jiru jechuudha. Lakkoofsa tokko hanga 36 jiru tokko ida'uu tokko meeqa? 2 ida'uu 2 wal qixxaa meeqa? 4 ida'uu 3 wal qixxaa meeqa? 7
torba ida'uu afur walqixataa meeqa? Torba ida'uu afur meeqa? 11. 11 ida'uu 5 meeqa? 11 ida'uu 5 walqixa 16. Akkasittiin hanga 36 jechuudha. Hanga 36 walitti daatan meeqa dhufa? Walqixa 666 dhufa. Kanaafiyyuu ammas kuni lakkoofsi jalqabaa hanga 36 jiran walitti daamuutiin waan aangilii isaan uuman garagaraa maqaa dha'uutiin saayinsii herreega hedduutu jira waan ta'eef as keessa sana booddee 666 dhufaa kan jedhutu jira. Kun sirriidha moo sirrii miti? Okay, reakshinii keessaniin eega kanaafis jechuudha. Mee isin maal jettu kan jedhu. Okay, inni kan biraan iskoolaaronni Pirotestaantii hedduun isaanii kan irratti waliif galanii fi achiin isin yaada keessan kan isin kennuu dandeessan jechuudha. Dhimma lakkoofsa Roomaa Vicarious Filidae jedhuti. Vicarious Filidae'n kuni lakkoofsa Roomaati. Garuu immoo maqaa Phaaphaasootaati. Maqaa Phaaphaasonni Kaatolikii Roomaa itti waamaman maqaan dhokata isaanii Vicarious Filidae'dha. Maqaan kan biraa isaanii jechuudha. Hiikkaansaa gara afaan Ingiliffaatti Vicar of Son of God jechuudha. Bakka bu'aa ilma Waaqayyoo jechuudha. Bakka bu'aa ilma Waaqayyoo. Lafa kanarratti Yesuusiin kan bakka bu'u Nohii kan jedhu jechuudha. Isinii galee? So kanaaf isa kana iskoolaaronni sirriitti dhimma kana ibsanii jiranii. Isa kanas asirratti isiniin ibsa. Maal inni VIUSLIZDEI. Okay. San booda V shanii beektu, I tokko, C 100, N hin qabu, R hin qabu, I tokko, UVV shanidha. S 0 jechuudha. Isaan kana walitti daanu shaniif tokko 6, 6 tokko 7, 7 5, 12, 12 100, 112 jechuudha. Okay. Iddoo kanatti F meeqa? 0dha. I meeqa? Tokko. Okay. L meeqa? 50. I tokko. So tokkoof tokko 2, 2f tokko 3, walumatti 53 ta'a jechuudha. Okay. D meeqa? D 500. E 0dha. I tokko jechuudha. Kanaafiyyuu 500 fi tokko jechuudha. Isaan kana sadan walitti daana. 112, 500 fi tokko. 3 2 5, 5 tokko 6, 5 tokko 6, tokkoof 5 6. Walumatti meeqa ta'e jechuudha? 666 ta'e jechuudha. 666 ta'e jechuudha. So kun maqaa namaati. Maqaa Phaaphaasonni itti waamamanidha jechuudha. Isinii galee? Okay. Kanneen biroon illee hedduun jiraachuu danda'u. Isin kana jedhaati mee ibsuu yaala. Garuu ani ulaagaa isin sirriitti xiyyeeffannoon ilaaluu qabdan 11 isiniif kenneen achiin booddee. Okay. Ulaagaawwan 11 nuti iddoo kanatti xiyyeeffannoo kennuu qabnu maa inni boqonnaa 13 kana keessatti lakkoofsi kun kan bineensa iddoo kanatti maqaan isaa dhahamaa jiru. Bineensi kun eenyu kan jedhu adda baafachuun dirqama ta'a jechuudha. Bineensa kana yoo adda baafanne lakkoofsi kun kan isaati waan ta'eef lakkoofsa kanallee adda baafachuu dandeenya jechuudha salphaatti. So kanaaf ulaagaawwan 11 ani amma isiniif kennu kana akkasiin xiyyeeffannoon ilaaltanii barbaada. Inni jalqaba bineensi kun bishaan keessaa bahe. Lakkoofsa tokko ilaaltan kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaa utuu ba'u nan argee jedha. Galee bineensichis gaanfa 10f mataa 7 gaanfa isaa irratti waan akka gonfoo 10 mataa isaa 7 irrattis maqaa ulfina Waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba ture jedha. Bineensi kun eessaa bahe? Galaana keessaa bahe. Qabxiin jalqaba kana.
Galaanni immoo maanni mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 15 saba baay'ee afaan baay'ee gosa baay'ee nama baay'ee jedha. Kanaaf iyyuu bineensi kun galaana keessaa bahee jechuun bineensi kun namoota hedduu keessaatii bahee jechuudha. Sijammar bineensa jechuun maal jechuu akka ta'e qabxii isa lammaffaa irratti ilaalla. Qabxiin inni lammaffaan iddoo kanatti nuti hubachuu qabnu ulaagaan bineensi kun maali kan jedhu adda baafachuu qabnu. Inni jalqaba saba hedduu keessaa bahuusaati. Inni lammaffaa hoo inni bineensota arfan Daani'el boqonnaa 7 amaloota bineensota arfan Daani'el boqonnaa 7 keessatti ibsamanii qabaachuusaati. Amaloota isaanii isa guutuutti arfan isaanii qaba jechuudha bineensi kun. Daani'el boqonnaa 7 keessatti bineensota 4tu jira. Inni jalqabaa leenca, inni lammaffaa amaaketa, inni sadaffaan qeerransa, inni arfaffaan bineensa sodaachisaadha jedha. Bineensi mul'ata boqonnaa 13 kunis lakkoofsa 2 yoo ilaaltan maal jedha? Bineensa ani arge qeerransa fakkaata ture. Qeerransi bineensa sadaffaa Daani'el boqonnaa 7ti. Miilli isaa akka miilla amaaketaati. Amaakenni bineensa lammaffaa Daani'el boqonnaa 7ti. Afaan isaa akka afaan leencaati. Leenci bineensa jalqaba Daani'el boqonnaa 7ti. Bineensa akka jawwee sunis humna teessoo isaa aboo isaa isa guddaa bineensichaaf kenne jedha. Okay, isa kana dhiisa. Lakkoofsa 1 irratti ol deebitan immoo bineensi kun gaanfa mataa 7 fi gaanfa 10 qaba jedha. Bineensi gaanfa 10 qabu Daani'el boqonnaa 7 keessaa bineensa sodaachisaa naasaa bineensa arfaffaadha jechuudha. Okay, Daani'el boqonnaa 7 isin geessa. Bineensonni kun immoo maal isaanii kan jedhu akkasiin hubattan waan hin barbaaduuf jechuudha. Namoonni warri beektan beektu, warri hin beekne immoo hubannoo kana akkasiin qabaattan waan hin barbaaduuf. Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti yeroo waa'ee bineensota kanaa yeroo ibsu maal jedhee bineensi gurguddaan arfan kun mootota arfan ka'anii lafa kana irratti mo'anidha. Kanaaf iyyuu hiikkaasaa anis isinis kennuun barbaachisu. Bineensi kun maalni isaanii mootota gurguddoo ka'anii dachee kana irratti mo'uuf jira. Bakka kana indoom ittuma fufeeti lakkoofsa 23 maal jedha? Egaa inni anatti himu sun bineensi inni arfaffaan immoo mootummaa isaa arfaffaa ta'ee biyya lafaa irratti argamuuf jirudha. Kanaaf iyyuu yeroo bineensi galaana keessaa bahee yeroo jedhamu saba baay'ee keessaa bulchiinsa baheedha jechuudha. Okay, qabxiin inni sadaffaan baay'ee murteessaan mul'ata boqonnaa 13 kana keessatti qabxiin inni sadaffaanii fi baay'ee murteessaan humni isaa, aangoo isaa, teessoo isaa eenyurraa fudhate? Bineensa akka jawwee irraa fudhate. Bineensa akka jawwee irraa fudhate. Bineensi akka jawwee kun mul'ata Yohaannis boqonnaa 12tti achi yoo dudduuba deebitan bofa bara durii Diiyaabiloos seexanas jedhamee ibsameera. Seexanni kun moototatti gargaaramuudhaan ijoollee waaqayyoo irratti ari'annaa gochaa ture jechuudha. Mootota hamoo ta'an jechuudha. Kanaaf iyyuu qaamni iddoo kanatti ibsamaa jiru kun hariiroo dhokataa eenyu wajjiniin qaba jechuudha. Bineensa akka jawwee sanaa wajjiniin qaba. Bineensa akka jawwee kan jedhame garuu Daani'el mul'ata boqonnaa 12 keessatti bineensa akka jawwee kan jedhame mootummaa baay'ee cimaa lafa kanarratti ari'annaa guddaa saba waaqayyoo irratti gaggeesse seexanaaf Diiyaabiloos irraa humna fudhachuudhaan ari'annaa saba waaqayyoo irratti kan gaggeessedha. Keessumaa yeroo Kiristoos dhalate Kiristoosiin balleessuudhaaf daa'imummaa irraa kaasee jechuudha. Eenyudha? Isa kana ni beektu macaafni qulqulluun ifatti kenneera waan ta'eef jechuudha. Ifatti kenneera waan ta'eef. So qabxiin inni sadaffaan mootummaan kun mootummaan jedhee waamas amma sababni isaa bineensi mootummoota jenneerra waan ta'eef jechuudha. Mootummaan kun aangoosaa, humnasaa, teessoosaa eenyurraa fudhata jechuudha. Diiyaabiloos irraa fudhata jechuudha. By the way kana Daani'el keessatti sirriitti ibsameera miti. Daani'el keessatti Daani'eliif yeroo mul'anni yeroo hiikame Daani'el boqonnaa I think Daani'el boqonnaa 10 keessatti Daani'el boqonnaa 10 keessatti eeyyan mootummaan bineensa ergamaan mootummaa Giriikiif dhaabbatu jira. Ergamaan Daani'eliif dhaabbatu jira.
saba waaqayyoof ergamaan dhaabbatu jira. Ergamaan mootummaa Giriikiif dhaabbatu garuu jira. Ergamaan kun eenyudha? Daabiloosi. Ni galee? Eenyu wajjin kan wal lole? Gabri'eel wajjiniin kan wal lole. Gabri'eel Daani'eeliif misiraachuuf duuf jennaan Gabri'eel wajjin kan wal lole ergamaa Giriikiif dhaabbatu jechaa jira waan ta'eef Daabiloosidha jechuudha. Kanaaf iyyuu mootonni arfan Daani'eel boqonnaa 7 keessatti ibsaman dugda duuba kan jiru eenyu? Daabiloos. Ni galee? Daabiloos. Mootummaa isa kana keessa dudduuba kan jirus humnuma sana jechuudha. Qabxiin arfaffaan lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Mataa isaa 7 keessaa inni tokko hamma du'aatti waan madaa'e fakkaata. Rukuttaan du'aa ga'u sunis deebi'ee fayyee ture jedha. Kanaaf iyyuu qabxiin arfaffaan beekuu qabda. Rukuttaan du'aan ga'u isarra gahuu isaati. Kana jechuun mootummaan tokko rukuttaan du'aan ga'u isarra gahe jechuun bulchiinsa isaa irratti kufaatii hamaan isarra gahee ture jechuudha. Kufaatii jabaan ta'e isarra gahee ture jechuudha. Ammoo deebi'ee fayyee jechuun hin bayyaannate jechuudha. Achiin qabxiin baay'ee murteessaan itti aanee jiru qabxiin jaaffaan humna siyaasa baay'ee cimaa ta'uu isaati. Humna siyaasa baay'ee cimaa ta'uu isaati. Kan immoo lakkoofsuma 3 fi lakkoofsa 7 irratti argattu maal jedha itti aansee namoonni guutummaa biyya lafaa dinqifatanii yaadaan bineensicha duukaa bu'an jedha. Guutummaa biyya lafaa kanaaf iyyuu humna siyaasaa biyya tokko biyya lama yookiin immoo ardii tokko osoo hin taane humna siyaasaa dachee kana raasuu danda'u of keessaa qabudha jechuudha. Lakkoofsa 7 si ilaaltan maal jedha? Lakkoofsa 7 warra waaqayyoof qulqullaan lolee mo'uun isaaniif kenname gosa hundumaa irratti nama hundumaa irratti afaan hundumaa irratti saba hundumaa irratti aboon kennameef. Kanaaf iyyuu nama tokko lama sadii osoo hin taane saba hundumaa irratti aboon kennameefi. Kanaaf iyyuu siyaasa baay'ee cimaa mootummaa gaggeessudha jechuudha. Siyaasa addunyaalessa mootummaa gaggeessudha. Biyya tokko lama miti jechuudha. Sini galee qaamni kun qabxiin baay'ee murteessaan itti aanee jiru. Qaamni kun qaama amantiitis. Lakkoofsa 8 yoo ilaaltan lakkoofsa 8 warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa horicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti kan hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru. Kanaaf iyyuu bineensi kun bineensa sagadas fudhatu, mootii sagadas fudhatudha jechuudha. Kanaaf iyyuu humna amantiitis jechuudha. Humna siyaasaa baay'ee beekamaa, humna amantii baay'ee beekamaa. Kanaaf iyyuu qabxiin lamaan kun walitti makamaa jechuudha. Amantii, humna amantiitiin qabatee kan deemu, siyaasa qabatee kan deemu. Amantii fi siyaasa walitti kan qabatee deemu jechuudha. Addunyaalessa kan ta'e. Amma waan kana sirriitti hubachuun baay'ee murteessaadha. Sirriitti hubachuun bareeda. Kanaaf iyyuu mootummaan akkasii eenyudhaadha? Mootummaa Itoophiyaatti naan jettu jedheen hin yaadu. Sinii galee yookiin immoo mootummaa biyya tokkooti naan jettanii jedhee hin yaadu. Kun mootummaa bulchiinsa addunyaalessa ta'e kan of keessatti qabudha. Amantiif siyaasa wal faana qabatee kan deemu. Qabxiin 8ffaan waaqayyoon arrabsa bineensi kun. Waaqayyoon arrabsa bineensi kun. Lakkoofsa 1 yoo ilaaltan mataa isaa 7 irratti maqaa ulfina waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba ture jedha. Lakkoofsi 5 yoo ilaaltan dubbii guddaa fakkaatu waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan kennameefi jedha. Akkasuma lakkoofsa 6 yoo ilaaltan yommus bineensichi waaqayyo irratti arrabsoo dubbachuudhaaf maqaa waaqayyo iddoo buufata isaa warra waaqa keessaa isa bira buufatanis arrabsuudhaaf afaan isaa hin banee jedha. Kanaaf iyyuu waaqayyoon arrabsa. Mootummaan kun bulchiinsi kun waaqayyoon arrabsa. Humni siyaasaa kun humni amantii kun siyaasaaf amantii qabatee bulchiinsi jiru kun waaqayyoon arrabsa jechuudha. Okay. Akkasuma immoo wanti baay'ee nama qaanessu bulchiinsi kun ijoollee waaqayyoo irratti lola kaasaa inni isaan injifatas. Lakkoofsa 7 warra waaqayyoof qulqullaan lolee isaan mo'oonis kennameef. Gosa hundumaa irratti, nama hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti, saba hundumaa irrattis aboon kennameef. Ijoollee waaqayyoo lolaa hin injifatas. Kun qaaniidha. Yeroo hagamiif immoo bulchaa ji'a 42 bulcha. Ji'a 42 bulcha. Kana dhumarratti ibsa bal'aan itti isiniif kenna. Ji'a 42 bulcha. Qabxiin kurnaffaan jechuudha. Qabxiin inni xumuraa lakkoofsa icciitaa qabaa jechuudha. Lakkoofsa 18 irratti akka argitan lakkoofsa icciitaa qaba. Lakkoofsi icciitaa kun 666.
Okay. Ji'a 42 bulchaa kan jedhu sanarratti xiyyeeffannoo akkasiin kennitaniin barbaada. Amma ishee sana isinii ibsuu waan barbaaduuf jechuudha. Okay. Ji'a 42. Ji'a 42. Ji'a 42 waggaa meeqa? Ji'a 42 waggaa meeqa? Waggaan tokko ji'a meeqa qaba? Ji'a 12 qaba. Akkasimi kan Itoophiyaa 13 waan ta'eef 13 naan hin jettan jedhee ma yaada. Okay. Ji'a 42 immoo waggaa meeqaadha? X. Kanaaf iyyuu herreega sanan dagatiina herreega. Tokko baay'isuu 42 hiruu 12 jechuudha. X'iin keenya wal qixxaa. Kanaafuu 42 12 3 meeqa? 12 3 yoo hirru meeqa ta'a? Okay. Sorry. 42 12 yoo hirru meeqa ta'a? 3 baay'isuu 12 meeqa? 36. 42 irraa 36 hir'isnu meeqa? 6 tafa jechuudha. So kanaaf iyyuu asitti 3.5 jechuudha. 3.5 jechuudha. Waggaa 3 walakkaadha jechuudha. Ji'a 42 waggaa 3 walakkaadha jechuudha. Okay. Kanaaf iyyuu waggaa 3 fi walakkaadhaaf bulchaa jechuudha. Literally. Kun lakkoofsa raajiiti waan ta'eef hiikkaa mataa isaa danda'e qaba garuu waggaa 3 walakkaa jechuudha. Okay. Waggaa 3 walakkaan kun mul'ata Yohaannis keessatti iddoo hedduutti maqaa dhahameera. Asuma mul'atuma Yohaannis keessatti jechuudha. Boqonnaa 12 tachoo deebitan maal jedha isinitti fakkaata? Boqonnaan 12 lakkoofsi 6. Dubartittiin immoo lafa onaatti hin baqatte. Achitti iddoo Waaqayyo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheesseef qabdi turte. Bineensicha jalaa dubartittiin eessatti? Lafa onaatti. Guyyaa meeqaaf? 1260. 1260 guyyaa kana dubartittiin kan isheen baqatte. Bineensicha dura. Okay. 1260 guyyaa 1260 soddomaaf irrame. Soddomaaf irra. Jiini tokko 30. Dhibbaaf 26 soddomaaf yoo hirru meeqa ta'a? 4 ta'a. 4 baay'isuu 30 dhibbaaf 20. Okay. Meeqa tafa? 6 tafa. Duwwaa asii qabnaa. Kanaaf iyyuu 60 soddomaaf yoo hirru meeqa? 2 baay'isuu 30 60. Kanaaf iyyuu guyyaan 1260 ji'a meeqadha jechuudha? Ji'a 42dha jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartittiin bineensicha duraa lafa onaatti ji'a 42f baqatte. Jiini 42 immoo yeroo bulchiinsa bineensichaati. Kana sirriitti na hubadhaa. Okay. Amma maal arganne? Guyyaa 1260 guyyaa 1260 waggaa 3 walakkaa akkasumas ji'a 42. Waggaa 3 walakkaa guyyaa 1260. Okay. Kanuma mul'anni Yohaannis bifa kan biraatii yeroo nu ibsu immoo jechuudha. Bifa kan biraatii yeroo nu ibsu immoo maal jedhaa? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irraa. Dubartittiin garuu booficha duraa gara lafa onaa iddootti bara 3 walakkaadhaaf waan ittiin jiraattu argattu sanatti akka balaliituuf baalleen biraa guddichi kennamaniif. Bara meeqaaf? Bara 3 walakkaa. Barri 3 walakkaa kunoo durumaan iyyuu kan nuti arganne jechuudha. Bara bulchiinsa bineensichaati jechuudha. Bara bulchiinsa bineensichaati. Argitanii? Bara 3 walakkaa. Okay. Waan si ajaa'ibu Daani'eel keessattis kun maqaan isaa dhahameera. Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irratti maal jedha? Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 25 isa hundumaa gararraa jiru irratti hin dubbata. Bineensa arfaffaan. Ayyaana beekamaa seera Waaqayyoo geeddaruun yaada. Warra isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaa'an dadhabsiisa. Isaanis bara tokko, bara lamaaf, bara walakkaadhaaf itti kennamu jechuudha. Bara tokko hidha'uu, bara lama hidha'uu, bara walakkaa. Walqixataa bara 3 fi waggaa 3 walakkaa jechuudha. Hidhannoo isaa argitanii hagam akka inni walitti dhiyaatu jechuudha. Okay. Baay'ee kana qofa yeroo bulchiinsa bineensichaa kana keessatti wantoonni ta'an kan biraan mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 keessatti ibsameera.
Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti garuu oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi inni warra saba waaqayyoo hin ta'initti kennameera isaan immoo ji'a 42f mandara qulqullaa sana dhidhiituuf jiru. Ji'a 42f oobdii mana waaqayyoo dhidhiituuf jiru kan jedhu. Lakkoofsa 3 dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260f waanuma tokkodha jechuudha asitti kan isin argitan jechuudha. Ji'a 42 waggaa 3 walakkaa guyyaa 1260 bara tokko bara lamaaf walakkaa kan jedhu. So kanaafiyyuu yeroo lakkoofsa bineensichaa yeroo qorattan bineensi isin bineensichi beekamu qaba. 666 toon beekin toon ibsin dura lakkoofsa bineensichaa waan ta'eef bineensichi eenyu kan jedhu beekuu qabdu. Bineensichi isin maqaa dhooftan immoo abbaa barbaaddan jedhaan isinii galee garuu ulaagaa amman isiniif kaa'e 11 kana guutuu qaba. Maaliif macaafa irratti eenyummaan bineensichaa kanaan beekama waan ta'eef jechuudha. Isinii galee so 666 maali? Ani waan isin jettaniin eegaa galatooma.